Giddugalli yaala dhibee kalee hospitaala rifaraalaa Daagmaawii Minilik keessatti ijaarame bakka ministeerri muumichaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti eebbifameera. Eebba giddugalichaa irratti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoo argamaniiru. Eebba giddugalichaa irratti kan argaman ministeerri muumichaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed namni waan barateen waa hedduu hojjechuu akka danda'uu fi bu'aa buusuu akka danda'u har argeera. Waanan argeettis gammadeeraa jedhan. ባየሁት ነገር እጅግ ተደስቻለሁ har'a waanan argeen baay'ee gammadeen jira namni waan beeku waan baratee fi waan jaalatu yeroo hojjetu hojii guddaa hojjechuu akka danda'u argeera Itoophiyaa keessatti professionalismiin hojiirra ooluu dhabuu isaatiin waa hedduu osoo hin argin hafneerraa kan jedhan Dr. Abiy namuu waan baratee fi waan beeku hojjechuu akka qabu himaniiru ሜዲካልና ትምህርት ላይ በጣም በርካታ ስብራቶች አሉብን የኳሊቲ ስብራት አለ የጥራት ስብራት አለ ሞያውን ወዶ የማገልገል ስብራት አለ barnootaa fi fayyaa irratti hanqinoota hedduutu jira hanqina qulqullinaa jaalala ogummaa dhabuu fi kaffaltiin jira kaffaltiin ogeessota yaala fayyaaf kaffalamu gahaa miti hanqinoota jiran himachuun osoo hin taane itti gaafatamummaa fudhannee tokko taanee yoo hojjenne Itoophiyaa fooyyee qabdu dhaloota itti aanuuf dabarsuu dandeenya hojiin eegalame gaariidha cimee itti fufuu qaba Hospitaalonni qulqulluu fi mijataa ta'uu qabu kan jedhan ministeerri muumichaa qulqullinaa fi misooma magariisaatiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu qaba jedhaniiru. ከህንጻው ኤስቴቲክ በተጨማሪ ግቢው ላይ ስራ ያስፈልጋል ማናችንም ሲያመን ደፍረን መጣበት ዳሃ እየላከን እኛኛ የምንወጣበት መሆን የለበትም hawwatinsa gamootiin alatti miidhagina qe'ee hospitaalichaa irratti hojjechuun barbaachisaadha iddoo hiyyeessi qofti itti yaalamu osoo hin taane hundi keenya iddoo itti yaalamnu ta'uu qaba hojiin daariktaroonni hospitaalaa eegaltan baay'ee gaariidha qaamolee hawaasaa hirmaachisuun hojii misooma magariisaa irratti hojjechuu qabdu Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin dhibeen kalee dhibee sirna fayyaa qoraa jiru akka ta'e dubbachuun sababa dhibee kanaan dhiibbaa lammiilee harka qalleessa ta'anirra gahaa jiru hambisuuf hospitaalota keessatti tajaajilli bilisaa kennamaa akka jiru ibsaniiru. Bulchiinsi magaalichaa gama kanaan waggaa 2 keessatti deeggarsa birrii miiliyoona 24 gochuusaas dubbataniiru. በዓለም ላይም ብሎም በሀገራችን ስር እየሰደደ የመጣውን የኩላሊት ህመም የጤና ስርዓቱን እየፈተነ የሄደ የጤና ችግር መሆኑን እያስተዋልን ነው Dhibee kalee sadarkaa biyyaattis ta'e idil addunyaatti hundee gadi fageeffachaa dhufee fi sirna fayyaa qoraa jiru akka ta'e hubachaa jirra. Tajaajilichi hospitaalota mootummaa fi dhuunfaa 3 keessatti kennamaa kan jiru ta'us bulchiinsi magaalichaa lammiilee galii gahaa hin qabne harka qalleessa ta'an tajaajilichaa akka argataniif fala kaa'aa ture. Haaluma kanaan bara 2013 irraa kaasee lammiileen harka qalleessa ta'an hospitaalota mootummaa keessatti tajaajila yaalaa kalee bilisaan akka argatan godheera. Magaalaa Finfinnee giddugala turizimii fayyaa gochuufis hojjetamaa jira jedhaniiru. አስተዳደሩ ለጤናው ዘርፍ ትኩረት በመስጠት የሕክምና ቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግና bulchiinsi magaalichaa damee fayyaatiif xiyyeeffannaa kennuun magaalaa Finfinnee giddugala turizimii fayyaa gochuu fi gaaffii hawaasaa deebisuuf tibbana hospitaalota dhuunfaaf iddoowwan 24 kenneera. Baajeta isaatiinis hospitaalota 3 ijaarsisaa jira. Giddugalichi lammiilee dhibee kaleetiin dararamaniif furmaata ni ta'a kan jedhan Aadde Adaanech fuula duraafis tajaajila wallaansaa kaanis babal'isuu irratti ni hojjetamaa jedhaniiru. Giddugalli yaala kalee har'a eebbifame kun tajaajila yaala kalee hospitaalota mootummaa keessatti kanaan dura kennamaa ture harka 5 kan ol guddisu akka ta'es eerameera.